walaloo burqaansii sammuudhaa jalqabdee harkaa fi qalamaan xalayaa tan qabdee hojii fi nageenyaaf of keessatti hammatte wanti hundumtuu jira hin qabdu waan dhabdee horee qindeessituu aanaa keenya jirtu ashamaa harka fuune akkam nagaa jirtu goota injifannoo kan bara misoomaa eegumsa qabeenya uumamaa misooma sulula aanaa birawaa keessatti raajii hojjettanii riikardii keessan ofii cabsitanii seenaa addaa hojjettanii hojii misooma sulula aanaa birawaa keessatti hojjettanii addunyaa ajab yaa oromoo jechisiiftanii milkaa'ina imala badhaadhinaa daandii hegeree dhaloota boruuf xurree tattaraartanii kallattii qabsiiftanii hojii boonsaa biyyaa fi ummataaf hojjettanii ashaaraa onnee sammuu sabaa fi ummataa keessatti galmee seenaa ol kaahattanii jecha dhaadannoo keessan keessaa yeroodhaan fudhadhu riikardiin bara darbe harka keenya ture riikardiin aanaa birawaa harka keenyaan malee abad numan cabne jechuun dhaadattanii leenca urjii sabaa goota mudhii soonsaa bulchaa bulchinsisaa ejjennoonsaa cimaa aliyyi maammadii kan bara misoomaa seenaan keenu boonaa goota qixxee humaa kan hojiin isaa raajii akeeknisaa cimaa ejjennoon kee sirrii quuqamaaf antummaa ummata kan keetii hojiin agarsiiftee saba gammachiiftee kallattii qabsiiftee bu'aa argamsiiftee leenca haati deeysee umrii nuuf dheeradhu waggaa kuma yaa mandiisa hojii kunuunsaa qabeenya uumamaa misooma sulula imaammata paartii kan lafa qabsiiftee hojii misooma ummataa agarsiiftee ejjennoo paartii badhaadhinaa addunyaa beeksiftee biyya abdachiiftee saba gammachiiftee hoggansa paartii badhaadhinaa kan aanaa birawaa Jaafar Abdii Shaatii xiqqaa guddaa hima umrii nuuf dheeradhu waggaa kuma galanni kan keessa yoom himamee dhumaa horee qindeessituu aanaa keenya jirtu fala rakkoo maraa furmaata kan beektu wixinee karooraa kallattii akeektu imaammata biyyaa lafa kan qabsiiftu saba tokkoomsitee wal jala hiriirsitu injifannoo guddaa kunuunsa qabeenya uumamaa misooma sululaa addunyaa agarsiiftu yaa paartii badhaadhinaa galanni kee kuma yoom himamee dhumaa jijjiirama guddaa kan isin fiddanii aadaa hojii cimsitanii eeggattummaa kadhaa warra adii jalaa ummata bilisa baaftanii lafa teenya irratti hojjechuun akka danda'amu saba barsiiftanii hojiin garsiiftanii yaa biyyatoo oromiyaa yaa gaarishoo haadhaa arjoomtuu firaaf alagaadhaa qorqoda hin beektu eega hoodhaa jireenyaaf badhaatu waa maraa dachii quufaaf sadoodhaa dachee tasgabbii nagaaf dadaa burqaan qarooma sirna gadaadhaa walumaa galatti fira kootaatu saati biddeenaa kuma haati dhugaadhaa takkuma takkittiin teenya Itoophiyaadhuma Oromiyaadhuma dhugaa jirtuun hima jabaadhaa wal jabeessaa hojii cimsaa irree tokkoomsaa nageenyi badhaadha ilma namaa miti bineensaafuu nageenya hedduu barbaachisaa biyya tasgabbeessaa misooma saffisiisaa guddina argamsiisaa saba gammachiisaa biyya abdachiisaa nageenya nuuf buusaa taakuu taatus dhuunfumaa hojii dhiifnaan hiyyummaan hiyyummumaa cimnee hojjechuudha furmaanni inni dhumaa sammuu fayyaa qabdu lammii biyyaaf yaaddu arraba to'atti isiitu hogganee bulchaa arrabni haasa'us isiitu qaceelcha kanaaf arrabni sammuu gaarii qabu haasa'us qoricha haasaa hallammee walitti qabu tokkummaa isaa cimsee akka wal utubu rakkoo haadhoo irratti xiyyeeffatee akka jalaa bahu kaayyoo dhugaa akka galmaan ga'u arrabni sammuu to'atee akka fedhe bulga'u lammii wal jaalatu kabajaa wal dhaga'u tokkummaan harka wal qabatee kaayyoo galiin ga'u sumni isaa roobee taasisa akka waliif booru ummanni oromoo sammuu arraba akkanaa kana dhaga'uu hin qabu biyyaa fi biyyee abbaatu eeggataa qalbii yoo ilaalle ergaan isaa guddaa sammuun fayyaa qabdu qalbii waa hubattu hojii hojjetamte ibsachuun dadhabdu anaan malee anaaf malee ana malee sammuu fi qalbiin akkas jettu biyyaa fi ummata hin fayyaddu ijji gartuun lamaa keessoon jahaatama akkuma kanaan jabaachaa qalbii wal dhageenyee tokkummaan jabaannee itti fufnaan hin jirtu wanti nuti hin dandeenye hojii misooma sululaa aanaa birawaa keessatti hojiin hojjetamte eenyummaa kee ibsaa biyyaa biyyee ofii eeggachuun dirqama
gaafii dhaloonni nu boodaa nu gaafachuu taa'u gaafa jaarsa taane deebii kennuu danda'u haa barreessu namuu manguddoo irraa hanguma danda'u haala jiruuf jireenya aadaaf seenaa teenya safuuf duudhaa teenya sirna gadaa keenya waan ofii jabeessuun jabeenya arri baruuf yaaduun hegereef jireenya boru jaarsa ta'u arduma caayaa jaarsaa teenya irraa waa dhageenye borxalootaan geenya. Qabeenya Oromiyaa qabeenya kan keenya bulchaa bulchiinsi isaa ejjennoon isaa cimaa Aliyyi Maammadii qixxee gootokumaa hojii ati hojjette taate haafat keenya raajii ati hojjette faranjiin daawwachuuf imala jalqabde imala fageenyaa jijjiirama biyyaa guddina misoomaa faranjiin daawwatte ajab jechisiifte qabeenya Oromiyaa itti agarsiifte faranjiin dhaabbatte jalqabde gungumaa lafa gubbaaf jalaa qabeenya uumamaa qabeenya Oromiyaa akkam jedheen himaa miidhagina lafaa yaa haguuggii marga boojite too qalbii ilaalcha ijaan argaa woo amaaziin jette faranjiin jecha injifannoo isa irraa dhumaa galanni keessan kuma goote injifannoo kan bara misoomaa horee qindeessituu aanaa keenya jirtu wixinee karoora kallattii afeertu gochaan agarsiiftuu barsiiftu fala rakkoo maraa furmaata kan beektu misooma amansiisaa sabaa agarsiiftu kunuunsuun dirqama lammii